Ashama jirtu hordoftoota caffee miidiyaa kun caffee miidiyaadha. Egaa iddoo garaagaraa teessanii warroonni nu hordofaatiin jirtan biyya keessas ta'e biyya alaa karaa miidiyaa garaagaraatiin ergaan keenya isin bira ga'aatiin jiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Ammas akkuma duraa ciminaan hojjechaa jiraachuun isaa itti fufee jira. Amma kan argamnu jamoo lakkoofsa tokko giddugala gabaatti argamna. Afin hala bereda ta'in amma dura akkuma raabsamaatiin ture yuuniyoonota magaalaa Finfinnee kutaa 11 kuntaala 100 raabsaatii kan jiru akkuma na dubatti argaatiin jirtan kana Isuuzii dhaabanii irratti fe'ataatiidha kan jirani baga gammadan baga waliin gammanne isinin jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha wanta karoorfate akkuma amma dura bira ga'aatiin ture har allee hojii isaa ciminaan itti fufee jira isinillee bakka jirtan maratti nu hordofaan affeerraa keenya maamiltoonni keenya bakka jirtanii dhuftaniis asumaan akka gabaa godhatan waamicha isiniif taasisaa miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatii fi deeggartoonni keenyas hojii kanatti boonuu keessan abdii guddaa qabna amma asumaan gara gabaattiin isin geessaa yookaan gara fe'umsa xaafiitti an Muhammad Said dammadamuudhaa turtiin keessan nu waliin haa ta'uuti. ሰብለ ተፈራ ይባላል የመጣሁት ከብርሃን መርካቶ ሸማች ነው ዩኒየን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደዚህ የመጣ ነው ግን በጣም ደስ ይላል መስተንግዶም እጅግ በጣም ጥሩ ነው አይቼም አላቅም እንደዚህ መርጠን በየአይነቱ ማግኘት በጣም ደስ ይላል በዚህ ጊዜ ማለት ነው ጤፉ ጥርት ያለ ነጭ ጤፍ የተባለው ትክክለኛ ነጭ ጤፍ ነው ከዚህ በፊት ነጭ ጤፍ ብለን የምናመጣው የሆነ የማይረባ ነገር ነው ቆሻሻ ያለው ነው ግን ይሄ ጽድት ያለና ጥርት ያለ ነው በጣም ደስ ይላል ያልሆነውን ራሱ እየመለስን እየመረጥን ነው የወሰድነው እና በጣም ደስ ብሎኛል አቀባበላቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው በትህትና በክብር አክብረውን ከዛ ድረስ ነው የመጡት ብለው በጣም አክብረውን ነው በጣም ደስ ይላል ሁሌም ስንመጣ እንደዚህ አይነት መስተንግዶ ካገኘን በጣም ደስ ይለናል ሁሌ ነው የምንመጣው በጣም አመሰግናለሁ አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ kabajamtoota fardoftoota sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa teessanii nu daawwataatiin jirtan kun caffee miidiyaadha. Caffee miidiyaa wantoota babbareedaa isin biraan ga'aatii jira dhimma gabaa wal qabsiisee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha bifa bareedaa ta'een kuntaala 100 yuuniyoonota magaalaa Finfinnee kan kutaa 11 bifa kanaan raabsaatii jira. Ammarree sagantaan keenya kan itti fufutaa hanga xumura sagantaa keenya nu waliin turan affeerraa keenya. Galatoomii atis baga nagaadhaan dhuftee maammee takkitti karaa miidiyaa caffee miidiyaatitti baga nuuf makamtee koominikeeshinii damee kamisee wallummaa ijoollee warqituu turtee har'a immoo dhuftee jidduudhaan immoo dhuftee dammadaamuu akkuma jedhamte takkitti sabaa kan jedhamtu san bakka hundattuu akkuma argamtu hin beekama. Haa ta'u malee egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo kamiyyuu wanna kamiyyuu guutamaadha eeggataadha of eeggatas biyya sin eeggata mootummaa isaatis sin eeggata jechaadha kanaaf fayyadama miseensota isaa mirkaneessuudhaaf jecha wanti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hin goone hin jiru jechaadha kanaafu marsaa sadaffaadha har'a hoggaa rabsinu marsaa sadaffaadha afraffaa kan hin jenne anu jalaa godhe tanaan dura shira sabni tokko namni tokko abbaa garummaatiin nurratti hojjetee turedha yeroo ammaa kana garuu bifa gaariidhaan bifa adda ta'eetiin tasgabbaa'aadhaan agartee yoo ta'e dargaggeessi keenya qeerroon keenya yeroo biraa dhagaa baata har'a kinoo midhaan baata kuntaala baata dooniyaa baata midhaan baatee rabsa kanaaf nus yeroo maraayyuu yuuneenota qofaa miti saba hundaafu ayyaana bariis ta'e ayyaana duras ta'e ayyaana keessas ta'e ayyaana boodas ta'e inuma hojjenna jechaadha kanaafu agar danda'ama ta'eetiin nuti yeroo marasaa olaantummaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ittuma fufa kanaaf egaa midhaan akkamitti simbira ga'e akkamitti simbira moo yuuniyonotaaf kenname kan jedhamu midhaan anu bira ga'e konkolaataadhaanii yuuniyonota biras dhaqu immoo konkolaataadhaanii konkolaataa immoo kan dhoofu nama midhaanis kan oomishu nama hanqotus namoota keessa immoo saba Oromooti uummata keenya tokko ta'a jechaadha kanaatiif iyyuu aga danda'ama ta'een nus bifa saniitiin eenyumtuyyuu irraa olee irraa gadee kan jedhu jiru hundi isaatiyyuu bifa saniitiin kan itti deemu tokkoffaa maarkeetingiin keenya ogummaa irratti kan hundaa'edha
calje kan sima balawdhaan kan deemu duntain ilaaluudhaan qofa kan taane duntain dadhamatee kan laaluu danda'udha. Bifa sansanitiin kan deemu jechaadha. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bakka jirtan hundatti ammas taanan borus taanan iftaanis taanan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii geessanii walii galaa keessan injifataadha. Yeroo mara injifannoo guutamee deema. Kanaaf isinis aga danda'ama ta'een bakka jirtanii ammas taanan minaan akkuma miseensonni nama fidaa dhufu kanatti akkuma amma calqabdan kanatti akka itti fuftaniif waamicha keenya isiniif dabarsuu barbaanna. Galatooma horaa bulaa deeban. Tolee kabajamtootaa fi daawwattoota sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa teessanii nu daawwataatiin jirtan kun caffee miidiyaa sagalee gamtaati. Caffee miidiyaa sagalee gamtaa egaa hawaasa isaatiif gadis bu'ee olis ba'ee dalgas deemee wanta barbaachisu kamuu isin biraan ga'uudhaaf gara duubaatti wanti deebisu hin jiru. Haaluma wal fakkaataa amma dura isiniif dabarsaatiin turre amma kan isiniin dabarsaatiin turre gara fuulduraatillee kan isiniif dabarsudha. President Sanyi Edasho Lose egaa haala kanaan haala bareedaa fi mi'aawaa kanaan egaa ergaa nu dabarsaniif hedduu galatoomaa isin jecha daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa teessanii kan nu daawwataatiin jirtan ammallee baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jecha yuuniyoonni magaalaa Finfinnee kan damee 11 cufti isaanii asitti dhufanii kan fudhataatiin jiranidha. President Sanyi Edasho Lose haala bareedaa ta'een egaa ibsa nu kenneeti kan jiru an maammee takkitti dammadaamuudha. Nadubaan immoo kan argamu kaameraa duubaan ta'e kan waraabaatiin jiru Daani'eel Daksaadha. Kabajamtootaaf hordoftoota sagantaan keenya har'aaf qabanneetiin dhiyaanne asirratti gorbamee jira. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma horaa bulaa injifannoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati.